Hundi keenya haala kamiin hojjennee online irraa akka qarshii argannu barbaadaa oolla. Garuu dhumti keenya aappiiwwan sobaatii fi kan kaffaltaan tokkollee nu irraa hin argamne ta'ee hafe. Viidiyoo irraa keessatti karaalee salphaa ta'an 5 kan namni hundi bara kana keessa yoo eegale qarshii irraa argachuu danda'uun isin agarsiisa. Karaalee kana fi kiyyaafis yaalee waan hin jiruuf isteeppii isaa hunda tokko tokkoon isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa, sababni isaatis dhumarratti boonasiin isinitti himuun qaba. Karaa amma dura namni hedduun waa'ee isaa hin barin kan ittiin qarshii dalaydaniin isin agarsiisa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan na jajjabeessaa amma garma viidiyootti haa dabarru. Hojiin inni dura Upwork irratti freelaansii dalaguudha. Upworkiin websaayitii namni hundi akkuma dandeettii isaatti irratti hojjechuudhaan qarshii ittiin hojjechaa jirudha. Websaayitii kanarratti barreeffama barreessuu irraa eegalee hanga viidiyoo editingitti hojiin lafa tanarra jirtu hundi websaayiticha irratti argamti. Wanni isinirraa eegamu iskiilii qabdu fudhattee websaayiticha irratti argamuudha yookaan immoo websaayiticha irratti galmaa'uudha. Akka addunyaatti websaayitii hojjetaa fi hojjechiisaa walitti fiduudhaan sadarkaa qabudha. Websaayitiin Upworkiin kun kan isin agartan kana fakkaata. Mee bakka sarchii kanarra deemnee hojiiwwan sasalphaa namni kamiyyuu hojjechuu danda'u haa ilaallu. Akka argaa jirtan kana afaan Oromoo hiikuudhaan hojjechuu dandeessu. Daataa Excel irratti galchuudhaan hojjechuu dandeessu. Hojiin amma isinitti mul'achaa jiru kun hundinuu hojii daataa entry yookaan immoo daataa gara Excelitti galchuudhaan hojjetan jechuudha. Virtual assistant yookaan gargaaraa taatanii hojjechuu dandeessu. Walumaa galatti iskiilii qabaadhaa malee gosa hojii feetan hojjechuu dandeessu jechuudha websaayitii kanarratti. Mee amma kanatti aansee doolaara namoonni Itoophiyaa ta'an asirratti dalagaa jiran waliin ilaalla. Randomly maqaa nama tokko itti barreessinee haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf mee maqaa Abeel jedhama haa ilaallu. Abeel jennee yoo sarchii goone mucaan kun akkuma agartan kana maqaan isaa Abeel jedhama. Nama biyya tanaati jechuudha. Full stack developer yoo ta'u akka agartan kana hanga ammaa doolaara 200 ol hojjetee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaatiimi. Mee ammas randomly maqaa Kirubeel jedhamu sarchi haa goonu. Isinitti mul'achaa jira jedhee yaada. Mucaan Itoophiyaa Kirubeel jedhamu kun hojiin isaa project managerii akkasumas copywriterii fa'aa hojjeta. Hanga ammaatti doolaara 3,000 ol hojjetee jira jechuudha asirratti. Kunoo ilaaluu dandeessu hojii 3 qofarraa doolaara 3,000 ol dalage jechuudha. Amazing. Osoo jennuu daawwattoota biyya doolaarri 3,000 qarshii Itoophiyaatiin qarshii meeqa laatanii beektanii? Mucaan kun immoo Kirubeel biraati. Hojiin isaa Amaariffuma kana Ingiliffatti hiikuudha yookaan immoo translationiidha jechuudha. Hanga ammaa doolaara 100 ol dalagee jira hojii kana qofaan jechuudha. Kunoo mucaa kana ilaaluu dandeessu hojii 3 qofa dalagee jechuudha hanga ammaatti hojii 3 irraa doolaara 100 ol dalagee jechuudha. Kirubeel kun immoo viidiyoo editingii hojjetaa kun kabiraati jechuudha. Hanga ammaa doolaara 100 takka ol dalagee. Inni kunis maqaan isaa akkasumatti Kirubeeluma jedhama. Mechanical engineering dalagaa doolaara 500 ol dalagee jechuudha aappii kanarratti yookaan immoo websaayitii kanarratti. Kun ilaaluu dandeessu jechuudha akkuma daawwachaa jirtan kanatti. Daawwattoota kiyya qaqqaalii. Inni kun immoo akkuma agartanitti medical content creator'idha. Haga ammaatti websaayitii Upwork kanarratti doolaara 1,000 takka ol dalagee jira jechuudha. Hojii lamaan kana qofaan doolaara 1,000 takka ol dalaguu dandeenya jechuudha namichi kun. Mee kana immoo ilaala 2D animator yeroo ta'u doolaara 2,000 ol dalagee jira jechuudha gammaatti. Isinoo maaltu haala kanaan dalaguu isin dorkime? Akkuma warra asii olitti ilaallee isinis wanti dalaguu irraa isin dorku tokko hin jiru jechuudha. Wanti guddaan yeroo itti kennuudhaan irra deddeebi'anii yaaluudha. Upworkiin galmee isaa irraa eegalee istiraateejii mataa isaa danda'e waan qabuuf gara fuula duraa gadi fageenyaan fuul koorsii isaa yookaan immoo koorsii guutuu isaa isiniif hin dalagaa achirratti daawwachuu dandeessanii yoo fuul koorsii barbaadan koomentiirratti na beeksisuu hin dagatinaa jecha. Hojiin inni lammaffaa Fiverr irratti freelaansii hojjechuudha jechuudha. Ammas akkasuma appilikeeshinii yookaan immoo websaayitii Fiverr jedhamutu jira achirratti freelaansii hojjechuudha. Fiverriin websaayitii isin dandeettii qabdan irratti dhiyeeffattanii gurgurattanii qarshii ittiin hojjettanidha jechuudha Fiverriin. Fakkeenyaaf iskiilii akka giraafiik diizaayinii fa'aa ta'uu danda'a, waa barreessuu ta'uu danda'a, viidiyoo editingii fi voice overii fa'aa yoo beektan yookaan immoo yoo qabaattan jechuudha. Websaayitii kanarratti dhiyeeffattanii qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Iskiilii ati jettu kana hin qabnu namoonni jettan immoo rakkoon qabu jechuudha. Waanuma xixiqqoo akka Canva fa'aa fayyadamtanii yookaan immoo appilikeeshinii Canva fayyadamtanii loogoo hojjechuu fa'aadhaan, tabneela AI fayyadamtanii hojjechuu fa'aadhaan, artikila adda addaa barreessisuudhaan yookaan immoo artikilii adda addaa barreessitanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf tabneela tokko irratti doolaara 5 hanga doolaara 20tu asirratti hojjetamaa jira jechuudha. Akkuma isin agartan kana websaayitiin kana fakkaata jechuudha. Websaayitiin Fiverr jedhamu. Wanni nama ajaa'ibsiisu tabneelli isin hojjetan kun silkii keessan qofaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Tabneela yeroo ammaa. Tabneela barbaadan silkii keessan qofaan hojjechuu dandeessanii AI adda addaa fayyadamtanii tabneela hojjechuu dandeessan jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Waan baay'ee salphaadha jechuudha tabneela hojjechuun keessattuu tabneela dalaguun jechuudha. Websaayitiin Fiverr jedhamu kun akkuma agartan kana fakkaata. Akkuma agartan kana loogoo hojjechuudhaan warri Fiverr irratti hojjechaa jiru yookaan immoo kana fakkaata akka agartan kana fakkaata. Akka ilaaltan kanatti loogoo tokko doolaara 25 hanga doolaara 50tti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Warri asirra jiran doolaara 25 hanga doolaara 50tti gurguraa jiranii. Fakkeenyaaf namni kun
loogoo isa kana doolaara 80 jechaa jira. Haga doolaara 80 illee loogoo tokko hojjechuu dandeessan jechuudha asirratti yookaan immoo gurgurachuu dandeessanii. Gosa hojii lafa kanarra jiru gosa hojii ilmi namaa hojjetu hundinuu websaayitii kanarratti ni argama jechuudha. Websaayituma Fiverr jedhamu kana asirratti ammoo warri kun warra daataa entry dalagu daataa gara Excel galchuu qofaan maallaqa argatu jechuudha warri kun. Akkuma asirratti isinitti mul'achaa jiru kana kanaaf iskilii qabdan asirra fiddanii salphaatti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Websaayitii kanarratti sign up gootanii erga sign up gootanii booda iskilii qabdan fiduudhaan websaayitii kanarratti gurgurattanii qarshii ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hojiin Fiverr kun yookaan immoo websaayitiin Fiverr jedhamu kun hojii ittiin bara kana keessa yoo hojjettan ittiin duroomuu dandeessan qarshii gurguddoo ittiin dalaguu dandeessanii jechuudha. Hojiin inni sadaffaan ammoo aappiiwwan adda addaa kan onlaayinii sarvee adda addaa ittiin dalagnee qarshii argannudha jechuudha. Hojiin inni sadaffaa aappiiwwan baay'een onlaayinii irra jiran kan sobaati akkuma beektanii aappii sobaatu onlaayinii irra guutee haa ta'u garuu ammoo haa xiqqaatanii malee aappiiwwan doolaara xiqqaa nuuf kafalan jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf aappiin Jump Task jedhamu ni jira. Aappiin Jump Task jedhamu kun taaskiiwwan gaggabaabaa hojjechuudhaan qarshii isiniif kafala jechuudha. Kaffaltii keessan baasuu yoo barbaaddan salphaadhumatti karaa waaleetii barbaaddanii baasuu dandeessu. Waaleetii Binance ta'uu danda'a, waaleetii Telegram waaleetii ta'uu danda'a, waaleetii kana keessaa kan barbaaddan yoo qabaattan karaa waaleetiidha aappii Jump Task kanarraa taaskii keessan erga dalaydanii booda baafachuu dandeessu jechuudha. Keessattuu barattootaa fi nama smartfoonii qabu hundaafuu mijataa waan ta'eef irraa fayyadamuu hin dagatinaa isiniin jaa jechuudha aappiiwwan akkanatti xiqqaa kanaa. Kanaaf hojiin sadaffaan kan bara kana keessa ittiin duroomuu dandeessan hojjettanii ittiin duroomuu dandeessan kana fakkaataa jechuudha. Jidduutti mee daawwattoota fayyaa gaaffii takkaan isiniif qaba jechuudha. Mee hojiiwwaniin sadeeniin gubbatti isiniif dubbadhe kana keessaa kam irratti akkaan viidiyoo isiniif dalaguu barbaadan fakkeenyaaf mee yoo Upwork taate Upwork yoo Fiverr taate Fiverr yoo Survey taate immoo Survey jedha komentii naaf kaayaa jechuudha. Isteeppii isaanii guutuu tuutoriyaalaan isiniif dalaga waan ta'eef appiiwwaniin asii olitti isiniif dubbadhe kana keessaa kam irratti akkaan tuutoriyaala guutuu isiniif dalaguu barbaadan komentii naaf kaayaa jecha. Amma gara hojii itti aanutti dabarraa. Hojiin isin bara kana keessa hojjettanii ittiin of jijjiiruu dandeessan inni biraa YouTube Short jedhama. YouTube Shortidha jechuudha. Yeroo ammaa kana YouTubein viidiyoo gabaabaadhaaf kafaluu akka eegalanii beektanii. Viidiyoo shortiin yookaan immoo YouTube Shortiin yeroo isinirraan fudhatu. Kanaaf karaa saffisaan guddachuudhaan qarshii ittiin argattan keessaa tokko jechuudha. Kanaaf immoo mi'a qaalii qabaachuu isin gaafatu just your phone silkii keessan qofa isin gaafata jechuudha. Silkii qofaan viidiyoo gabaabaa edit gootanii monetize ta'uu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo sakandii 30 motivation adda addaa ta'uu danda'a yookaan immoo aappii review godhuu ta'uu danda'a, waa'ee tuutoriyaalii ta'uu danda'a. Viidiyoo sakandii 30 hojjechuudhaan monetize ta'uu dandeessu jechuudha. Chaanaalonni isin amma argaa jirtan kun hundi isaanii ji'atti qarshii hangana hin jedhamne hojjechaa jiru YouTube irratti jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaalli YouTube Babeldet jedhamu kun ji'atti doolaara miliyoona 8 hanga doolaara miliyoona 23 hojjechaa jira jechuudha. Can you imagine doolaara miliyoona 23 qarshii Itoophiyaatiin meeqa laata? Chaanaalli YouTube kan viidiyoo gabaabaa hojjetuu fi That Brazilian Couple jedhamu kun ji'atti doolaara 34 hanga doolaara 100 takkaa hojjechaa jira jechuudha. Chaanaalli biraan isin agartan kun immoo doolaara miliyoona 3 hanga doolaara miliyoona 8 hojjechaa jira jechuudha. Daawwattoota kiyya ilmi namaa yoo akkanatti hojjechaa jiraate isinoo maaliif teessan? Ammuma chaanaala YouTube banadhaadhaa waan dandeessaniin viidiyoo eegalaa namni waa eegale milkaa'uun isaa hin oolamu waan ta'eef viidiyoo hojjechuu eegalaa jechuudha ammumaan tanarraa eegalaadha. Hojiin bara kana keessa hojjechuudhaan itti milkaa'uu dandeessan yookaan itti duroomuu dandeessan inni shanaffaan immoo AI adda addaa fayyadamnee freelaansii hojjechuudha jechuudha. Yeroo ammaa AI'n akka malee baay'atee jira waan ta'eef akkuma teekinooloojii kanatti update yoo of godhuu baanne addunyaa waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Mataa keenya update yoo godhuu baanne addunyaa waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf ChatGPT ta'uu danda'a, Canva AI ta'uu danda'a, Copy AI ta'uu danda'a. Warreen akkanaa kana fayyadamnee saffisaan yookaan immoo saffisa dachaatiin kontentii dalaguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf blog postii AI fayyadamnee sakandiitti barreessuu dandeenya. Blog postii barreessine san saayitoota freelaansii adda addaa irratti gurgurachuu dandeenya jechuudha. ChatGPT fayyadamnee viidiyoo scriptii generate godhuu dandeenya. Viidiyoo scriptii yeroo generate goone YouTuberaaf kaninee YouTubera sanirraa qarshii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nama taa'uu filate malee yeroo ammaa kana karaan ittiin hojjetan miiliyoonotaatu jira jechuudha. Bilaash taa'urra bilaash dalaguu wayyaa akkuma warra keenya jedhu maaliif bilaash hin taane waa yaaluu danda'uu qabnaa jechuudha yeroo ammaa kana keessa taa'uun hin barbaachisu jechuudha. Egaa jalqaba irratti boonasiin isiniif dabala jedheen ture yookaan immoo boonasiin isinitti hima jedheen ture. Boonasiin kiyyaas kana fakkaata pilaatfoormii lama kan iskiilii xixiqqaadhaan kaffaltii irraa argatanii isinitti hima jechuudha. Fakkeenyaaf daataa gara Excel galchuudhaan weebsaayitii adda addaa hojjechuu fi hojjechuu dhabuu isaa teesti gochuudhaan isiniif kafaluu danda'u jechuudha. Saayitoonni kuni kaffaltiin isaanii guddaa ta'uu dhabuus garuu isin fayyada jechuudha. Hancuftinuu idaa galaanaati jetti Oromooni. Weebsaayitoonni lameen kunis
Amazon Mechanical Turk fi Click Worker jedhamuudhaan beekamu. Akkuma agartan kana Amazon Mechanical Turk kun websaayitii Amazoniin hoogganamuu fi hojiilee xixiqqaa hojjechuudhaan doolaara ittiin dalagdan yeroo ta'u, haala kanaan galmaa'uudhaan hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf Amazon Mechanical Turk websaayitii jedhamu kana seentanii galmootanii eegasii booda taskii xixiqqaa hojjechuudhaan doolaara irraa argachuu dandeessu jechuudha. Websaayitiin Click Worker jedhamu kunis kana fakkaata. Taskiiwwan sasalphaa hojjechuudhaan isiniif kaffalaa jechuudha. Bakka sign up jedhu kanatti galmootanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Prosesii isaa guutuu yoo barbaadan immoo isiniifin hojjedhaa komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaa jechuudha. Walumaa galatti hojiileen 5 kan bara 2025 kana salphaatti dalagdanii qarshii irraa argachuu dandeessan kana fakkaata. Yaadadhaa hojiileen kunniin halkan tokkotti isin duroomsanii haa ta'u garuu yoo walitti fufinsaan hojjettan baay'ee irraa fayyadamtu, baay'ee isin fayyaduu danda'u jechuudha. Waa'ee Fiverr fi YouTube Short irratti koorsii guutuu step-stepidhaan akkaan isiniif dalagu yoo barbaadan komentii jalatti na beeksisuu hin dagatinaa jecha. Channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa, sababni isaa viidiyoo itti aanu irratti waa'ee Upwork koorsii guutuu isiniif hin dalaga waan ta'eef waa'een Upwork koorsiin guutuun akka isin hin dabarre isiniin jecha. Irratti viidiyoo kana like godhaa, channel kana immoo subscribe godhuu hin dagatinaa jecha. Viidiyoolee waa'ee hojii online dubbatan kanneen immoo daawwachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoo itti aanu walitti deebinaa nagaatti.